Tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo Gurraandhala 22 bara 2022 isiniif dhiyeessaa. Injifannoolee akkaan boonsoo fi cululuqoo waliin ani daandii Elemooti. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii ilaalessaa waraana sirna faashistii PP irratti fudhachuun injifannoo boonsaa galmeessaa imalasaa gara Finfinneetti taasisaa jiru jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan abdii fi gaaddisni saba Oromoo Oboon zoonii kibbaa konyaa Gujii ba'aa keessa socho'u Cibraan Odaa Adoolaa Gurraandhala 21 bara 2022 aanaa Adoolaa Reeddee ganda Adaamaa Soodduu keessatti ganama sa'a 12 irraa jalqabee tarkaanfii waraana weerartuu PP irratti fudhateen loltuu PP 8 battalatti ajjeesuun 10 ol madoon adabee jira. Haaluma kanaan Cibraan Odaa Adoolaa tarkaanfii isaa jabeessuun sa'a 2 irratti aanaa Waadaraa ganda Qunnee Aanoonuu keessatti tarkaanfii fudhateen loltuu garboonfataa PP 10 fi tika PP ganda Zambaabaa battalatti yoo ajjeesu 12 madeesseera. Gootichonnee sibiilaa woboon tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii Abiyyi Ahmed irratti fudhachuu itti fufuun Gurraandhala 20 bara 2022 godina Gujii lixaa aanaa Dugdaa Daawaa ganda Doogoo keessatti konkolaataa humna dabalataa baadhattee gara ganda Dhukkisaa Magaadaa magaalaa Geledeetti deemuu irratti haxxee hidhuudhaan tarkaanfii lukkeelee diinaa irratti fudhateen tiksitootaa fi leellistoota Impaayera Itoophiyaa warra biyyoo fi diina saamsisee ofiif hambaa diinaa nyaachuu bare irratti abidda gabbiseen lukkeelee diinaa kan konkolaataa 3 deemtu konkolaataa 2 ooraalii 1 fi FSR 1 abiddaan daaraa yemmuu godhu bulchiinsaa fi nageenya aanaa Dugdaa Daawaa Gooddoo Mokonnaa dabalatee namni baay'een miilaan baqatanii gara magaalaa aanichaa Fincawaatti galanii jiru. Korommiin kibba Oromiyaa woboon lola dogoorraa eegalee osoo gargar hin kutin hanga Geledeetti yeroo geggeessu magaalaa Geledee gidduutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo balbala eegdota diinaa ajajaa dhibbaa dabalatee nama 38 battalatti ajjeesuun 36 immoo madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Walumaa galatti godina Gujii lixaa ona Dugdaa Daawaa keessatti lola guyyaa lamaan kana keessatti woboon geggeesseen lukkeelee 122 hojiin ala yeroo taasisu konkolaataa 5 keessaa 2 abiddaan daaraa taasisuun 3 ammoo miidhaa jabaa irraan ga'uun hojiin ala taasisee jira. Kana malees meeshaalee adda addaa boojuun dantaa galii qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Leenconni ilmaan Oromoo woboon tarkaanfii ilaalessaa fudhachuu ittuma fufuun aanaa Bulee Horaa ganda Rooppii Magaadaa seenuudhaan bakakkaa itti buuseen saroota Abiyyi Ahmed garaaf duutu irratti tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo fudhateen nama 5 battalatti yommuu ajjeesu gariin madeessuun karaa reeffa geessutu dhabuudhaan mooraa mana barumsaa Rooppii Magaadaa keessatti akka awwaaltee odeessi keessoo waraana faashistii PP aanaa Bulee Horaa keessaa ba'e ni addeessa. Lolli hanga bilisummaa walabummaa fi birmadummaa Oromiyaatti jabaatee itti fufa. Injifannoon qabsoo hidhannoo qofaan dhufa. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf taasifame kan Gurraandhala 22 bara 2022 isiniif dhiyeessaa Annadi Oromoo. Sabboontotni ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo obbo dinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan jabeessanitti fufanii jiru. Haaluma kanaan jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo Yemen magaalaa Sana'aa ayyaana ammajjii tokko guyyaa obbo bara 2022 ayyaaneffachuun walitti dhufanii gumaacha obbo jabeessuuf doolaara Ameerikaa 1,500 gumaachanii jiru. Akkasumas hamma qabsoon Oromoo galma geessutti kan itti fufan ta'uu waadaa isaanii ayyaanuma kana irratti haaromfatanii jiru. Xumura irratti ilmaan Oromoo keessaa fi ala jirtan keessattuu warri biyyoota dinagdeen fooyya'aa keessa jirtan salphinaa fi ba'aa gabrummaa ofirraa buusuuf dandeettii fi qabeenya keenyaan obbo bira yoo dhaabbanne qofa akka ta'e hubattanii gumaacha walirraa hin cinne godhuun dirqama Oromummaatti jenna jechuun jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo Yemen dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Gumaachi tumsa oboof taasifamu cimeetti fufuun ilmaan Oromoo garee humna imaltoota kaayoo jedhu jalatti gurmaa'an obbo dinagdeen jabeessuuf qarshii 27,400 gumaacha taasisanii jiru. Gara fuula duraattis deeggarsa oboof taasisan cimsanii kan itti fufan ta'uu waadaa seenanii jiru. Artist Mastawaayit Haile Yesus biyya Jarman irraa dhuunfaan buusii 6 oboof buuf
kan ji'a kanaa shilingii Keeniyaa 11,000 gooticha waraana bilisummaa Oromoo WBOf gumaachitee jirti jechuun gabaasa ajajaa olaanaan dhaabaa WBO irratti biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'amee jira. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jan horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromootiif. Dimba Wallaggaa Aanaa Giddaa ayyaana waraanni sirni PPTF humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa waliin ta'uun lubbuu uummata Oromoo hedduu ijjeessanii qe'ee irraallee buqqisuu jiran. Jaal'awwi Muhammad waan qindeeffate qabu. Godina Baha Wallaggaa Aanaa Giddaa ayyaanaa gandoota akka Ejeree, Haroo ayyaanaa, Guutee Guddinaa fi ganda Dooroo Oboraa irratti rakkoo hammaataan uummata Oromoo irratti waraana sirna PP fi humnoota finxaaleeyyii Amaaraan qaqqabaa jira. Gandoota kanneen keessatti uummanni buqqa'eera akkasumas jumlaadhaan ajjeefamaa mannis irratti gubataa jira. Kana malees qabeenyi uummata Oromoo tokko utuu hin hafin saamamaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Utuu rakkoon kun hin uumamin finxaaleeyyiin fi waraanni PP guraandhala 17/2022 ganda Ejeree iddoo addaa Haalii jedhamutti wal ga'uudhaan korma ja'a qalanii wal nyaachisaa fi dhiichisaa buluu jiraattonni dubbachuun guyyaa tokko erga bulanii booda gaafa guraandhala 19/2022 ganama barii sa'a 12 yeroo wal fakkaataatti gandoota akka Ejeree, ganda Haroo ayyaanaa, ganda Guutee Guddinaa fi ganda Dooroo Oboraa irratti utuu uummanni horii dallaatiin iyyafatin utuu namni hirribaa hin ka'in humni finxaaleeyyii Amaaraa uummata nagaa kanneen ganda Ejeree iddoo addaa Nageessoo jedhamtu itti marsuun dhukaasa banan. Dhukaasa sana booda uummanni ni danda'u baqatee lubbuu isaa baafachuuf gara gandoota ollaatii fi magaalota aanaatti kan deeme yoo ta'u, inni dadhabee fi inni qabeenya koo dhiisee hin baqadhu jedhe meeshaa sagalee hin qabnee fi sagalee qabuun ajjeefamuu jiraattonni gocha sana irraa miliqanii hafan dubbataniiru. Kanneen dhokatan mana keessatti abidditti qabsiifamuun ilmi namaa akka qoraanii kan boba'e yoo ta'u, reeffi namootaa dachee irratti gatame namni lafaa fuudhee awwaalus akka dhabame dubbataniiru. Humnoonni kun yeroo dhufanii naannoo sana marsan gariin beenzila manaa fi qabeenyaa ittiin guban baata, gariin meeshaa sagalee hin qabne baata, gariin ammoo meeshaa waraanaa kan baatan ta'uu ibsu. Humnoonni kunneen mana amantaas gubuu isaanii dabalanii addeessaniiru. Gocha farra Oromummaa fi sanyii daguggaa humnoota finxaaleeyyii Amaaraa fi waraana sirna PP'n raawwatame kanaan namoonni lubbuun isaanii darbe kan maqaa arganne Olaanii Fayisaa ganda Ejereerraa, Dhugaasaa Dabaloo ganda Ejeree kan manaa waliin gubateedha. Dhugaasaa Gammadaa ganda Ejeree, Ayyaanaa Baqqalaa ganda Ejeree, Abbabaa Fayisaa, Margaa Saddeetaa ganda Guutee Guddinaa, Likkaasaa Fufaa ganda Guutee Guddinaa, Amanuu Bulii ganda Dooroo Oborraa, Assabee Itichaa ganda Guutee Guddinaa. Walumaa galatti bifa jechuun danda'amuun uummanni naannoo gandeen kana afran keessa jiraatan qabeenyi isaanii gubachuun qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Uummatni aanaa Giddaa ayyaanaa mootummaan sirna faashistii PP ta'e jedhee waraana isaa fi humnoota finxaaleeyyii Amaaraa itti bobbaasuun miidhaa lubbuu fi qabeenyaa irraan ga'aa jiru. Gargaarsa tokko osoo hin argatin jiraachuu arraatni biyyoolessa Oromiyaa odeeffateera. Godin Qeellam Wallaggaa Aanaan Filloo magaal Ashii jedham keessatti waraanni mootummaan Paayir Itoophiyaa nam tokko cuubeen qalanii ijjeesuun baram dabalati isaatiif jaalnaa tolammii. Mootummaan bade balleessaan Impaayir Itoophiyaa lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa Aanaan Filloo magaalaa Ashii jedhamtu keessatti gurraandhala 20 bara 2022 dargaggoota Akkalaa Biraanuu jedhamu. Sababa tokko malee Oromummaan yakkuun gocha inni hin qabne itti maxxansuun waraanni mootummaa maafiyaa mana jireenya isaatii fuudhanii deemuun erga mooraa isaanii geessanii reebicha irraan ga'aniin booda mooraa keessatti hidhanii turan. Reebicha waraanni sirna PP irraan ga'een dadhabuu isaa arganii kadhatanii dargaggoota Akkalaa kana gara mana maatii isaatti erga geessaniin booda yeroo maanguddoonni fuudhanii manatti galchan kun booda nun dhiisu jechuun duubaan dhaquun mana isaanii fuuldura ija maatii fi hawaasaa duratti cuubeen qalanii ajjeesan jechuun jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Mootummaan kun erga maqaa Oromoon aangoo qabatee ilmaan Oromoo akka baalaatti gadarcaasaa jira kan jedhan jiraattonni Aanaan Filloo dhuma irrattis erga waggaa 4 asii akka namaattuu ilaalamaa hin jirru kanaafuu waan qabnuun kaane waraana keenya cina hiriirree gabrummaa kanatti xumura gochuu qabnaa jechuun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godin Gujii Lixaa Aanaa Dugdidaawaa gandi dhuqqisa magaadaa keessatti waraanni sirni PP nam nagaa tokko ijjeesuun dhaga'ama. Bal'inni isaatiif jaal gameessa. Waraanni mootummaa sirna PP namoota dararuun beekamu gurraandhala 20/2022 toora sa'a 10tti nama nagaa maqaan isaa Gannaaree Elemaa Gedeboo jedhamu hojjetaa mana amantaa Pirotestaantii Qiddistii fi abbaa daa'ima tokko kan ta'e loon isaa eeggatee gara manaa galuuf osoo jiru waraanni maqaa Firaayyaa Ittisa Biyyaa jedhamu kan naasu tokko uummata Oromoof hin qabne sababa tokko malee rasaasatti roobsuun ajjeesan jechuun jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Mootummaan sirna PP ilmaan Oromoo badii tokko malee rasaasaan ajjeesuun qe'ee Oromoo gaddaa fi gadadoo itti uwwisuun uummanni akka waliigalaatti yaaddoo lubbuun jiraachuu keessa jira.
godinuma Gujii Lixaa Ona Qarcaa ganda Gurraachuu Daldoo keessatti nama nagaa qabuun rasaasaan rukutanii erga ajjeesanii booda boba'aatti naquun ibiddatti qabsiisanii gubuun ni yaadatama. Waraanni sirni PP godin Qeellam Wallaggaa aanoo gargaraa keessatti qonnaan bultoota dirqeen addu waraanatti erguuf saamichi midhaanii geggeessuu jiraachuun dhaga'ame. Jaalaqaafan Fayyeeraa bal'inni isaa qaba. Gurraandhala 16/2022 irraa eegaluun bifa aaraan godina Qeellam Wallaggaa onoota garaagaraa keessatti mana qonnaan bultootaa irra deemuun osoo maatiin faana bo'anii dirqiin qabanii gara adda waraanaatti erguuf magaalaa Aanolee irratti walitti qabaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa ibsaniiru. Murni fedhii uummata Oromoo afaan qawween ukkaamse umurii aangoo dheereffachuu barbaadu godina Qeellam Wallaggaa Ona Jimmaa Horroo gandoota akka Keekuu, Toomfii Caarii, Tibbee, Nunnuu Innaaroo, warra Leeqaa, warra Baabboo, Hoyee fi kanneen biroo irraa dirqiin qabuun biyya keessaniif duultu ittiin jechuun magaalaa Nunnuutti namoota baay'inni isaanii 500 ol ta'u walitti qabanii jiraachuu maddeen ifoomsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun Gurraandhala 18/2022 godina Qeellam Wallaggaa Ona Gaa'oo Qebbee ganda Ilaalaa Jiidhaa keessatti raayyaa ittisa biyyaaf maqaa jedhuun qonnaan bultoota irraa midhaan nyaataa kuntaala 2 fi isaa ol dirqiin funaanuun konkolaataatti fe'anii gara magaalaa Arroojjiitti deemu jiraattonni himaniiru. Waraanni goolessituu Abiy Ahmad hojii saamichaa fi dirqiin qabanii gara adda waraanaatti erguu itti fufuun Gurraandhala 21/2022 godina Qeellam Wallaggaa Ona Anfilloo ganda Garichoo irraa dargaggoota 41 bariin mana irra deemanii qabuun fuudhanii magaalaa Muggii geessu maatiin ijoolleen isaanii fedhii malee humnaan waraana sirna faashistii PP kanaan qabamanii arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Ka daawwachuu jirtan oduu arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa sanii darbuu jiru. Godin Bunoo Beddellee Aana Cooraa keessatti dabballoonni sirni PP waraan sirnichaa of jalaa bobbaasun uummat saamaa jiraachuun dhaga'ame. Jaal Gurmulachiisaa dabalata qaba. Murni saamichaaf wal ijaaruun maqaa mootummaa jedhu moggaafatee godinaalee Oromiyaa keessa socho'u kan paartii badhaadhinaa jedhamu baatii Guraandhalaa irraa kaasuun godina Bunnoo Beddellee Ona Cooraa keessatti dabballoonni sirnichaa waraana naasuu uummataaf hin qabne uummatatti bobbaasuun raayyaa ittisa biyyaa warra ofiin jedhan deeggaruu qabdu jechuun uummaticha saamaa jiraachuu jiraattonni magaalaa Cooraa arrata biyyaalessa Oromiyaatti himaniiru. Humnoonni farra uummata Oromoo kun hiyyeessaaf sooressa osoo adda hin qoodiin ollaan kee maallaqa hedduu deeggaree atis deeggaruu qabda jechuun uummata kan gidirsan yoo ta'u uummanni sodaa lubbuu isaatiif jedhee waan qoonqootti nyaatu dabarsee kennaa jiraachuus jiraattonni maddeenitti himaniiru. Uummanni Oromoo godina Bunnoo Beddellee sababa qaala'insa gabaa amma impaayiricha mudatee jiruun rakkoo keessa kan jiran ta'us waraanni sirna PP saamicha taasisaa jiruun rakkoo keenya daran haa nammeesseef rakkoo jireenyaaf saaxilamnee jirra kan jedhan jiraattota godina Bunnoo Beddellee Ona Cooraati. Mootummaan sirni PP waraan isaatiif dabballoo sirnichaa uummataaf bobbaasuun godin Gujii Bahaa keessatti shir waraan bilisummaa Oromoo balleessinaaf obboleeyyan lamaan Gujiif Booraan waliin boosuuf akka saaxilam. Jaalicciitii bantii dabalata qaba. Mootummaan PP waraana bilisummaa Oromoo loluuf humna dhabuun godina Gujii Bahaa aanaalee akka Adoolaa, Harqalloo, Waadaraa, Sabbaa Booruu fi kanneen biroo hedduu keessatti uummata Oromoo Gujiitiin shaneen Oromoo Booranaa godina keessan fudhachiisuuf qophooftee waan jirtuuf waliin duullee shanee cabsina jechuun Gurraandhala 22/2022 irraa qabuun uummata bosonatti akka bobbaasan odeessi nu dhaqqabe ni addeessa. Mootummaa waliin duultanii shanee baasuu baannaan magaalaa Nageellee waboon qabatee achi irraa isinitti duuluun lafa Gujii hundaa isin irraa kaasee Booranaaf kenna. Kanaaf shanee hunda waliin taane dhabamsiifna jechuun Cibraa Odaa Adoolaa fi Laga Dambiitti duulchisaa jiru. Aanaalee Gumii Eldalloo fi Liiban keessatti ammoo uummata Oromoo Booranaatiin gaaffii godina Booranaa Bahaa kan isin mootummaa gaafachaa turtan argachuuf dursa shanee of keessaa baasuu qabdu. Kanaaf yoo mootummaa waliin duultanii shanee balleessitan mootummaan godina Gujii Bahaa Adoolaatti deebisee godina Booranaa Bahaa Nageellee Booranaa isiniif kenna jechuun obboleeyyan lamaan Booranaa fi Gujii walitti buusuuf hojjechaa akka jiranis barameera. Duula uummata Oromoo irree fi gaachana sabaa waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabuu kana keessuuf ganda tokko irraa nama 10 hanga 20 kennuun waraana sirna PP waliin ta'uun duula isaanii guyyaa har'aa akka eegalan karoorri isaaniis ni ifoomsa. Kanuma bu'uura godhachuun ajajaan waraana bilisummaa Oromoo godina Gujii Bahaa yaada kennaniin mootummaan sirna PP hundee raafamaa jiru uummata Oromoo Gujii fi Booranaa wal lolchiisuu hin danda'u.
Oromoon Oromummaan tokkoomee jiraata jechuun warreen osoo beekaniis ta'e osoo hin beekin meeshaa diinaa ta'uun qabsoo uummataa doomsaa fi uummata wal ficcisiisuuf hojjechaa jirtan gocha keessan irraa deebi'uun gara mooraa sabaa kan abaa'oo wabootti makamuu yookiin jireenya mataa keessanii akka jiraattan yaada arraata biyyoolessa Oromiyaatiif kennan gad-jabeessuun dhaamaniiru. Qeerroowwan Oromoo sadii baatii lamaan dur magaal Adaammaa keessaa qabamanii godin Baalee Lixaa magaal Roobeetti hidhamanii dararamaa jiraachuun barama. Jaalladhii Oromoo dabalata qaba. Waraanni sirna faasistii PP ilmaan Oromoo ilaalcha siyaasaan yakkee ajjeesuu reebuu fi hidhuu dalagaa guyyuu taasifate magaalaa Adaamaa qeerroowwan Oromoo sadii dalagaa jireenya dhuunfaa isaanii ittiin gaggeeffatan bakka isaan hojjetanii qabuun gara godina Baalee Lixaa magaalaa Roobeetti geessanii erga hidhanii baatii lamaa ol lakkoofsisee jira. Qeerroowwan Oromoo sadan mana hidhaa magaalaa Roobee buufata poolisii Dhakaa Booraatti osoo mana murtiitti hin dhiyaatin dararamaa jiran qeerroo Ramadaan Taafii fi Abdee akka ta'an maddeen ibsa. Qeerroowwan kunneen badii tokko illee osoo hin hojjetin waajjirri nageenya godinichaa poolisoota humna addaa Oromiyaa ofiin jedhan gara magaalaa Adaamaatti erguun qabee erga magaalaa Roobeetti deebiseen booda reebicha hamaa irraan ga'uun hanga yoonaa murtoo dhabanii hiraarfamaa jiraachuu maddeen arrata biyyoolessa Oromiyaa magaalaa Roobee addeessaniiru. Mootummaan sirna PP labsiin yeroo muddamaa waan ka'eef hidhamtootni haa gadhiifaman jechuun miidiyaan haa ololuu malee Oromiyaa bakkoota birootti ammoo leenjii milishummaa fudhachuu didde jechuun reebicha hamaa irratti gaggeessuun hidhaa jiraachuu odeessi goleelee Oromiyaa irraa dhufu ni ibsa. Godinni Wallaggaa Aanaa Gulisoo keessatti waraanni sirni PP man qonnaan bulaa Oromoo Toggoboon dhagaame. Jaalnimoona Faayisaa dabalata qaba. Akka jiraattonni godina Lixa Wallaggaa Ona Gulisoo ganda Waayyuu Mannii jedhanitti waraanni mootummaa PP ganamaarraa jechuun Guraandhala 22 barkum 2022 dhukaasa uummatatti banuun mana qonnaan bulaa obbo Xibabuu Baqqalaa jedhamu abiddatti qabsiisuun barbadeessanii mana maleeyyii taasisanii jiru. Dhukaasa deebii hin qabne waraanni sirna PP uummata meeshaa maleeyyii irratti taasiseen mana gubaniin alatti uummanni qe'ee gadhiisee baqachuun bosona keessa jiraachuu jiraattonni dabaluun ibsaniiru. Waraanni sirna PP ergama leellistoota sirna Melinik fudhatee bobba'e dachee Oromiyaa dirree waraanaa taasisuun lubbuu ilmaan Oromoo hedduu obbaasaa fi qabeenya barbadeessaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Kaaba Oromiyaa godin Walloo Aanaa Baatee keessatti ilmaan Oromoo sababoo garagaraatiin hidhamuu jiran dabalatisaa Jaal Daandii Elemoo akka ittaanutti sanii dhiyeessa. Akka jiraattonni dubbatanitti godina Walloo Ona Baatee ganda Runguu Duwwaa 2 bakka jedhamurraa ilmaan Oromoo badii tokko malee baatii lamaan dura hidhanii murtoo tokko malee dararaa jiru. Ilmaan Oromoo Ona Baatee ganda Runguu Duwwaa 2 maqaa Abaa'oo Shaneen hidhamanii dararamaa jiran Abduu Adam Idrisii fi Usmaan Hasanalii yoo ta'an guyyuma kaleessaa Guraandhala 21 barkuma 2022 maqaa oboo jedhu ilmi kee harka irratti barreeffatee fi nyaata waraana bilisummaa Oromoof geessa jechuun raayyaan ittisa biyyaa fi milishoonni lammaan isaanii qabanii deemuun hanga yoonaa achi buutee dhabamu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Abbaa fi ilmi badii tokko malee hidhaman kunneen Hasan Ahmadii fi Mahammad Hasan Ahmad kan jedhaman ta'uu kan ibsan jiraattonni gochi mootummaan farra Oromummaa qabu ajjeechaa fiidhaa uummata nagaa Oromoo irratti Ona Baatee keessatti raawwachaa jiru gama kamiinuu boqonnaa siyaasaa mootummichaaf akka